doktorri gaafa madaa sana wadhu gaafa guyyaa kudhanii dirqama kun keessaa ba'uu qaba. Keessaan bootaanaani isimiidha. Akkasumas keellee miidhamaa ittiin illee lafan ejjitiini naan jedheera. Gaafa guyyaa kudhanii dirqama shiboon kun bakki 19 hodhame kun keessaa luqqa'ee qorichaan taa'ee feerroon jalqaba yeroo gibbii sana seenuuf gommaa rukute sun luka korraa gadi quncisee fuudhee foonsaarra lafatti gadi galagashee hidditti tokkitti lafee qofaatu lafeen addaattee hiddittiin ol qabatte akkasitti haftee jechuudha. Xaragamee miicamuu qabaa jedhee ture. Ammasitti garuu shagamee mataa. Ani garuu achi deebi'ee guyyaa lama booda guddeenyaadha kan jennus. Madaamin namni kamuun namnumtuu nama biraadha. Guyyaa lama booda jechuudha. Achiin booddee guyyaan kudhan isin ga'e. Isa booda dhukkubuu jalqabe. Gumii dookterichi sirrii jedhee shiboon sun keessaa naxasaxasuu jalqabe. Mana yaalaa sana immoo deebitanii achitti yaalamuu hin dandeessanii emerjensii bichaa. Gaayis bakki nama jiru kuni bakka hirriba keenyaati jechuudha kutaa ciisichaa. As kanan seenee viidiyoo hojjechuun miti. Algaa akkuma ganumarraa kan itti sirreessee rifeensa koflachuuf as seenee jechuudha. As teelala jirti. Innaa jidduutti wanti yaadadhe nama yeroo taatanii namna ganama ta'etti waan darbes waan fuulduras waan keessa jirus yaaduun isaan ol gaddas gammachuus haa ta'u karoora gara fuulduras haa ta'u bakka waan ta'e biliccimattee dheeqochinaa godhee as kana taa'ee na haasofsiisuu jalqabe. Maali yaade beektu? Waggaa 4 ta'ee 5 ta'ee ta'ee hin beeku. Bara 2012 jechuudha. Dubaay keessa toon jiru. Bara 2012 maaltu na mudate seetan bara sana galuudhaaf qophaa'ee haala hundumaa sirreeffadhee kaargoollee sirreessee nan gala baqqaa biyyatti jedhee ta'een ture jechuudha. Akka carraa ta'ee koronaan bara sana galee mitiire anuma nan galedhee karoorsuu karaan hin cufame galumsi goon hafee erga nan galedhee qophaa'ee hafee balaan akka tasaa ta'e immoo na mudate bara sana otoo milli koo narraa citeera ta'ee yoona kana ibsan jira jireenya akkamiin jiraachaa jira waan jedhutu sammuu kootti na dhufe gadi na teessise jechuudha. Sammuun akkana biyya rabaa waggaa meeqa turtii mudannoo muuxannoo kennutti miitanii dubbii natti kakkaastanii baay'ee tokko sammuun kun jeeqame. Bakka waan sanaaf amansiisuu keessa darbuun dadhabe yaadachuun barbaadu bakka akkasuma gaafa viidiyoo sanaa viidiyoo akkasii hojjedhu waan hin danda'u natti fakkaate erga sanaa booda qofaa kootti bakka booyi naan jedha waan keessa darbee natti hin fakkaatu. Innaa akkasuma immoo akkam booyi maal ta'e miira aariitiin tinaa jedhu gammeen hin jaallatu. Waan akkasitti hin tolu maaf viidiyoo akkasii hojjettee jedhee natti hin dubbanne maaf gootis hin jenne garuu akkasumattuu miira isaa waan hin beekuuf waan isatti hin tolle hojjechuu hin barbaadu. Guyyichi darbeera. Innaa bara 2012 akka dingataa miilli narraa cittee oolte ishee sana qofa isinitti haasa'a san booda lammaffaa waan akkasii mudannoo sana keessa galee haasawuu hin barbaadu. Nagaan isiniif haa ta'u. Nagaa dagachuutti hin deebiin natti fakkaata. Nagaa keenya galata Waaqayyoo araan nu ga'eera. Innaa namni mudannoo baay'ee dabarsina. Baay'een keessan kan koo wal fakkaatettanii baay'een keessan immoo kan koo haasaa jirtamoo jettanii mudannoo garagaraatu nu mudata. Achitti haasamee hin dhumu garuu immoo as geenyee sana keessa dabarreeyyuu as geenyee ganaa achi deebinaa mitiire inni kun iyyuu hin jira. Kanaaf guyyaa matu darbee waan hundumaayyuu namarraa dabarsa jechuudha. Ani yeroo jalqabaa Saawudii keessatti waan meeqa na mudate mandara safara namaa biyya namaa keessa biyyan beekne haga kan lakkaa'eetinii makaraa meeqan biyyatti galee isiniin jedhe. Garuu immoo as ga'eesitti namni achi deebi'ee Dubaay keessatti yeroo meeqa wantoota gurguddaa keessa darbuu hin dandeenyetu na mudate garuu waaqaaf haa galatu keessa darbee waaqayyo namarraa na godhe miilli hin cinne harki hin cinne sababa maaliif miilli kee akkas ta'e maaltu si qaqqabee maaltu si mudateeraa onaan jettan isa saasii waggaa 1 2 3 4 jedhee haga waggaa
waggaa 9 mana sana keessa taa'etti wanti na mudatu gaas jidduutti immoo namatti na waame buna guyyaa kanaaf hin addaan kute innaa waggaa tokko haga 9 jedhee tokko lama jedhee kana mana sana keessa taa'e manuma tokko keessadha. Sana keessatti naatee naa mijatee miti hojiin hojjedhu mindaan koo madaalee miti ana qofas miti saraatiin jiru. Mana sana keessa sadis ta'an hojjennirra lamas ta'an hojjennirra yoo sadii ta'uu baanne lama dirqama manicha keessatti tokkoffaa Itoophiyaawii keenyadha lama taanee waggaa isaa waliin hojjennee jechuudha. Baay'ee haala ulfaataa keessa dabarree waggaa isaa hojjennee dhaloonni ishee hawaasaadha. Torbaffaa isheetti hin galte isheen biyya Itoophiyaa galtee dhuftee ji'a 3 teessee heerumtee achi deebitee isheen ammayyuu hiree jechuma ishee jiraachisaa jirti. Ani immoo asan jira jechuudha. Kana keessatti jarri sun na jaallatu garuu mindaan koo hojiin koo waliin madaalu jiraa mitiiree irra buufachuu kan jedhamu wayi waan akkasii ture jechuudha mana sana keessatti. Kanas ta'u sana waaqayyo jireenya na barsiisuuf rakkoon maal akka taate nama wajjin akkamittiin akka jiraatan maal akka ture hundumaa achitti mana sana keessatti kanan baradhe jechuudha. Achi keessatti waa'ee fayyummaa dhiisa. Kana biraan jarri nama iyyaalchisanii mana yaalaa fi keenya deemna inshuraansii waggaa 4 hin qabu ture mana sana keessatti. Inshuraansiin immoo mana yaalaa irra deemnaan kanaa ol mormaa ol yoo ta'e hin fayyadu hin gargaaru. Dhukkubni mormaa olii hin ulfaata jedhu isaanii. Mormaa gadi yoo ta'e garuu inshuraansii qabaannaan inshuraansiin suni parsentii 70 jechuudha. Kan inni fayyadu garuu waggaa 4 inshuraansiin qaban ture. Innaa baay'ee ulfaataa ture. Haalli yeroo sanaa garuu waaqayyoof haa galatu nan hojjedha. Ishuman argadhu sana ittiin mana yaalaa nan deema. Mana yaalaa waan deemu dhukkubni kun argamu garuu achumatti hin deemuufu. Dhukkubnis dhabamu kuni qormaata seexanaa ta'u iyyuu malee achumatti hin deemuufu hojjedhee of danda'e santi bargadhee akkan ittiin mana yaalaa deemu waaqayyoof haa galatu. Achiin booddee utuma kanaan jedhu sun kan keessa darbe bara 2012 har'a hin beeku maal akkanaa osoo hin beeku maaliin argisiisanii intina irratti TikTok irratti jechuudha afaan Amaariffaa asutti innaa musliima dhantalli sun baay'een keessan beekuu dandeessu. Akkasumallee jalqaba sheeralleen dhaggeeffanne garuu nan arga miidiyaa irratti deddeebiitii dhukkubsatti haa ta'u malakka ta'e kuumaan natti fakkaata garuu obboleettiin kun biyya alaatti yaalamtee galte. Biyya alaatti yaalamtee achitti miilli ishee tokko irraa citee galte jechuudha. Amma isuma jiru sanaan jirti miila tokko hin jirti. Kaleessa eerpoortii keessa jirti. Viidiyoo ishee argeen ture TikTok irratti. Eerpoortii keessatti ijoollee ishee maatii bira keesseetudha. Kan ishee nagaa kana yaalamaa turte. Amma already fayyiteetti miilli tokko irraa ba'e malee. Innaa ijoollee koo harariin kaa'een ture. Hararii firaa qabattu maal akka qabaatti hin beeku. Hararitti dhiisee hin deeme. Yeroo hin deeme miilla koo lamaan hin deeme. Yeroo achi galu immoo kun miilli koo akkasii har'a ijoolleen koo hararii dhufaa jiru. Isaanis simachuuf booliin jiraa jetteetu ijoollee ishee simachuudhaaf intinaa qabattee maqaa isaayyuu maanni isaa maqoomamu maal jedhan isa akkasii kana jechuudha. Isa qabattee dhaabbatti ijoolleen gammaa yeroo itti intinaarraa eerpoortii keessa ba'anii miilluma ishee ilaalaa bira ga'an ijoollee dhiiraa babbareedduu lama qabdi. Innaa isa kana ofirraa gatiitii miila bitadhu naan jedhan ijoolleen kotteetu intinaarratti viidiyoo irratti haasofti jechuudha. Innaa argan sana laalee booda immoo baay'ee tokko natti dhaga'ame. Maalumatti isa mudatee tamma kanaa sana wal qabsiistee yoo jettan bara 2012 erga sun darbee nan galadhee ergan qophaa'ee kaargoos qopheessee waan hundumaa xumuree nan galadhee booda akka carraa ta'e 2012 koronaan galee koronaan gaafa galu hukumni suni balaafamaa ture mitiire namni sodaate magaalaa keessaa gara baadiyyaatti yeroo itti baqatan ture araboonni jechuudha. Achiin booddee gaayis bara 2012 kana galuuf qophoonni haala mijeeffannee intalli ishee waggaa waliin hojjenne jedhu sunis yoo ati mana kanaa baate jara kana wajjin walii galee hojjechuu hin danda'u nan ba'a malee jette hojjechuu barbaaddi garuu jara faana waliin galtu jarri sun amalli isaanii baay'ee hamoota isa wajjin kan walii galuu danda'u
niitiin sanas seexana ishee wajjin kan danda'u anaaf ana bicha warri kaan hinuma jiru malee isaa wajjin walitti hin dhufan jechuudha. Araboonni immoo takka namarra buufatan takka keessa si qabatan taanan bakka. Anna suni anaan hojii na barsiise waan meeqa na barsiise sun na miidheen jedhu achi ana si baanaan biyya arabaatti hin deebi'u mana kanatti illee hin deebi'u jennaan intala sanaatti bakka ati si baanaan manni kun naan ta'u jara wajjin walii dandeenye hojjechuun danda'a waan ta'eef asii galee bakka biraan deema jette jechuun achi biyyuma sanaatti mana jijjiirrachuu barbaadde waliin gallannee qophoofneerra. Isheenis immoo sinan gashaan jetteetti waliin galsanaa sin galtu rakkoon hin jiru jette garuu qabatamaa isaan argine maaliif jettan waliin nu gaggeessitus addan baafne tikkeettiin harka keenya irra hin geenye ganaa qophiirra jirra. Kaargoo keenyas qopheeffachaa maal jechaa irraa ganamni waggaa ishee waggaa jaha teessee ani immoo waggaa 7 wayi yeroo sanaa jechuudha. Garaagarummaa keessatti nu jidduu jira namni waggaa 6-7 ta'ee gameeshaa xiqqaa hin qabu. Baay'eedha haalichi sana inaasa'u haasaamis hin dhumu silmaafu achiin booda kana jidduutti koronaan dhufee galee. Koronaan dhufee gallaan waan qabni qabanii ijoollee isaanii qabatanii manni barumsaas yeroo sana olaaniin turreere garaa keenya qabannee maal jennee gaxariitti cullu jennee gallee jechuudha. Beeksisni isaanii akka jiranitti lafachii qabu manachii qabu manni isaanii akkuma sasifataadha garuu bakkeen isaa ashawaa awwaaradha fooqee miti lafumadha jechuudha akkuma magaalaa keessaati. Achiin booda achii jaaf torbee tokko akkas teenyeerra. Sammuu korona sanaan namni yoo dhukkubsate ambulaansiidhaan manatti bilbilameetu warra mana yaalaa sanarraa ajajamee dhufee manatti fuudha malee namni mana yaalaa emerjensiyaa gamoo yoo ta'e deemuu hin danda'u. Yeroo sanatti karaan cufameeraa waan eeggatu jira. Beektu warri beektanii jechuudha. Waan achi jirtanii. Achiin booddee tochi keessa jirru, otoo gaxarii keessa jirru aduun hin ba'a beektu. Baraadha waan ta'eef fagoo fagoorraa walitti deemnaa manni walitti dhiyoo miti. Achi mana obboleettii ishee nyaanni dhaqee ture. Nurraa fagoodha san. Mana biyaansa baay'ee ta'e mootoraan daqiiqaa 15 deemsisa manichi nurraa. Achiin booddee qodaa isa nyaannitti dhaqee hafilaa yookaan haraaraatu achi jira jechuudha. Otuma baadiyyaa sana keessa jiraannu ta'eega mudannoo sana isinitti taasisuuf hin deema. Achiin booddee motora oofuu immoo nan beekaani achumatti hin baradhee. Baradheeroon isiniin jedhu ijoollee isaaniirraan lama madii jechuudha. Ijoollee lama qabu xixiqqoo jedhamu dubartii yeroo na dhaqee isheen macarrashaa waggaa 7 isheen ijoollee 4 qabu. Isheen lammaffaa fi isheen sadaffaa fi arfaffaa irratti dhalatan isheen sadaffaa waggaa 9. Isheen arfaffaa immoo waggaa 7 yeroo dhaqu. Isaan qofa isaanii saraatiin barbaadu mitiire. Mana barumsaa kan geessu maal kan godhu saraatiin barbaadu. Saraatiin isaanii immoo intala ishee wajjin waggaa 6 turre isiniin jedhu sana ishee faan immoo waliin jaallatan. Isheenis ijoolleen jaallattu ijoolleen isheen jaallatan maqaaf saraatiin kan isheedha garuu kan guddise anuma. Baay'ee na jaallatu bakka akka haadha isaaniidha. Akka haadhis na wajjin malee waliin galtu. Jaarsillee rakkoon qabu. Nama beekaa nama gaariidha. Garuu ijoollee fi haati seexana lagaa baateedha. Seexana. Isaan hundi ana wajjin malee amala isaanis maal isaanis kan danda'u ana jechuudha. Garuu hojiin kochi miti. Yeroon isaan wajjin ta'ee ijoollee faana ta'ee gara hojii kootti deebi'amu ilaala. Baay'ee natti ulfaata. Baay'ee hojiin natti baay'ata. Kana biraan nyaata nan hojjedha. Waan meeqatu jira jechuudha. Inni sun anaaf barumsa guddaa naa kenne sanatti immoo fadhiin komadhu. Achiin booddee gara mootoraatti hundi isinii deebi'u mootora isaanumarraan bare jechuudha. Dirqama ijoollee sanaaf mootora qabu yeroo baadiyyaa deeman yeroo achi baadiyyaatti deemnus gibbii keessa gibbiin bal'aadha waan ta'eef ijoolleen mootorarraa hin buutu. Qofa hiyyaabanii sababa sanaan bare mootora ooffitii malee baradheeroon isiniin jedhu ganaa antinaa deemee miti jechuudha. Achi mootora oofuu nan beekan ture. Gaafa baadiyyaa sana jirru nyaatatu mana obboleettii ishee deeme isiniin jedheera. Haraara yookaan haafilaa fiduu deemaa nuun jedhan. Lukaan hin deemuun baay'ee ho'a. Achi ganama kaanee qorsi hojjenne maal jenne isaan gahee isaan nyaachisne maal jenne
sa'aatii misaa booda sa'aatii gadaa booda deemne jechuudha. Anaa fi godhinyaan koo kan waggaa jaasiniin jedhu sun Amaara malee afaan Oromoon beektu isheen Amaaraadha. Achiin booda ishee wajjin deemnee ani motora oofaa achi geenyee Itoophiyaawwan achi jiru Dubaay firii deemiidha. Akka feete nyaatti wal gaabbaste maal jette uumaa xaadhaan hin jiru. Rakkoon hin jiru achi. Achi buna maal jedhanii achitti fataa'annee maal jennee yeroon asii achi dhaqu yeroo asii achi mana sana deemnu gibbii isaanii jala yeroo geenyu feerroon gommaa rukutee ture. Feerroo namni gaa kaan ganaa jaarrataa kaan galaa safaraaraa jira miti akkasiidha safarichi. Achi feerroon gommaa intina darbatee gommaa motoraan oofu sanaa jechuudha. Achi biroman darbee sabooda gibbiitti seennee motora keenyarraa hin buune sabooda qulfirraa baasee mana seennee mana buna dhufnee maal jennee ergaa dhandheefis fudhannee baana Itoophiyaawwan garreedhaan faana gadi yaa'an rakkoon qabu Dubaay firii deemiidha karaa kanaa jechuudha. Achiin booddee motora bira biroon dhaqu motora nan qorqoramaaf ka'a. Nan qorqoramaaf ka'a. Qulfiitti suunaan keessa baanatti suunaan takka. Gaazii fixee jennaan gaazii qaba. Zayitii fixee jennaan zayitii qaba. Malakatee hin beeku. Achiin booda mucaa obboleessaa niitii koo kanaa jechuudha. Mucaa obboleettii ishee jira. Mucichillee bara 2018 kana hin du'e. Qaxaratee qalabatii godhatee iddoo fuudhuuf ka'eetti fardarraa kufeetu du'e mucaan suni lubbuu isaa amaaroo achiitii isaanii isa waameeni motorri ka'uu didee gaasiis qaba benzilas qaba jennaani maal ta'ee je'ee goroggoree kaase motora sana jechuudha. Kaasee idduma kaasee sanatti motorri yeroo zurru jedhamee jira akkasumatti kaa'ee natti kennee sokke. Achiin motora koo kaafadhee godinyaa koo gibbii baateetu yaabbatte duuba kootiin jechuudha. Ijoolleen nufaana jiru Itoophiyaawwan baay'eetu jira waan ta'eefu achiitii anoo gibbii keessaa gadi baasee achi kaanee isan nu gaggeessanii kaanee baane gibbii keessaa. Motorri yeroo achi koo eessatti nu galagasha beektu iddoo yeroon ol seene sana feerroon tuqe jalqaba sana iddoo feerroon tuqe sana achitti motorri gilbixxu hin galagalte nu fudhatte jechuudha. Lafti ashawwaawwaadha garuu achi keessa feerroo jira. Godanyaan kun na bira dabartee eessatti utaalti na bira dabartee gamatti boqqo jette. Ani achuman jira. Idduma motorri galagalee sana jira. Motorri immoo yeroo nama kuffisuu hin cufamu. Warri beektan beektu. Inuma iyyaa jechuudha. Garuu hin galagalee gommaan isaa afuridha. Gommaan isaa arfan isaa waaqattasii ol galagalee gadi galagalee hinuma hojjeta. Motorri. Ana waan tokko natti hin dhaga'amne. Garuu achitti yeroon isheen haalu isheen achi foqoqxee kaate. Udduutiin lafatti gadi kufteetu kana isheetiin jechuudha. Kun ishee mokkoo kamee suurallee qabdi isheen. Suura qinkeessee qaagammaa jira suurri sun jechuudha. Eessa ishee takka mokkoo kamee dhiiguuf jedheetu dhiiga kuusee chumatti gurraachee kan ishee. Ana achi yeroon achuma taa'echi yeroon isheen haalu lubbuutiin jirti natti hin fakkaanne. Akka kufaati ishee jechuudha. Garuu isheen homaan taane ani keessan gaafa nachi socho'ee ka'u omtiin itti hin dhaga'amne yeroon ka'u miila karaa duubaa jechuudha. Koomee gararraan jira mitiire koronnoo bukkee lafee ishee tokkitti hiddi tokko hin jirture karaa koronnoo bukkeetiin isiniin maxxansa hin argitu. Lafee ishee hiddi adiin tokko hin jirtu koronnoodhaan kan wal qabatu ishee bichaatu irratti hafeera miila korratti. Feerroon jalqaba yeroo gibbii sana seenuuf gommaa rukute sun luka korraa gadi quncisee fuudhee foonsaarraa lafatti gadi galagashee hidditti tokkitti lafee qofaatu lafeen addaattee hiddittiin ol qabatte akkasitti haftee jechuudha. Kana hundumaa gubbinnatti naga'amne. Ani wanti rifadhe isheen narratti kuftee sun baateetti lubbuutiin oolteetti kan jedhutu achi akkan hin sochoone na taasise jechuudha. Garuu isheera miidhaan hin geenye miidhaan kan geenyurradha. Anarradha. Laalaga bakka kanatti lafeen sunis otoo cabeera ta'e hiddi sunis otoo citeera ta'e miilli cituun naafummaan kana caalu jiraare lafeen hin jiru taanaan foon faayidaan qabu. Hiddi lakka kanatti qofaatti dhaabattee
lafeenis adii masa shaashii masa waan tokkotti bakka gugaasaa waan foon jedhame irraa gadi muluquqee gadi irraa darbateera. Achi godhanyaan koo kaatee ishee arge yoo hin argine homaanatti bakka inni bakka oluu sanatti na doodee latee maa hin beeku waan sanaan gallee. Achiin booda godhanyaan koo kaatee yeroo argitu iyya keessa ijoolleen waliin nu gaggeessan gadi jedhanii gadi galagalanii inni kaan hin baqata inni kaan maal jedha. Achi homaan jenne tiishartii tokko immoo feestaalitti baay'inni makka caalaa ta'e tiishartii sanas nan kaayira jira ammayyoonaa jechuudha. Tiishartii sana ijoolleen ollaan wayyaa fuudhanii gurguran jiru. Saraatinyootuma ta'anii jechuudha. Tiishartii baay'ee babbareedaa guchii ture. Isa immoo intalli tokko jirti. Finfinnee kanadha isheen ammallee amma hagammaa waliin haasa'aa jirra jechuudha goddanyaadha. Achumatti wal barree manuma obboleettii jaartii kanaati kan isheen hojjettu isaanuma biradha kan deemne sixoota naa kennite bittee jechuudha. Birrii 10 bittee tiishartii guchii orjinaala tokko bittee baay'ee na jaallatti achitti jechuudha. Kennaa naa kennite feestaalitti baay'een deema. Achi godhanyaan koo isheen na biraa sun immoo fuutee isatti martee itti asitti akka san ta'etti kanan ta'e hin jennu biyya namaatis nusin dhagaan nusin dirmatanii yeroonis yeroo miti. Akkuma isiniin jedhe akkuma koronaan cufe achiin booddee kaanee hin gallanne gaafa kaanu godhanyaan koos haga tokko beekte akka koomedii malee hin beekte motora oofu isheen immoo naasurraa kan ka'e motora oofu wallaalu yeroo sanatti jechuudha. Achi shaarbii fi tiishartii isiniin jedhe sana miila koo diggootee hiite isa booda amma akka bishaan lagaatti keessa gadangalaa'ee inni isaa jechuudha. Achi motora sanatti anumatu deebi'ee nan kaasee motora koos nan oofe isa booda hin galle manatti yeroo mana bira geenye balbala geenyu bakka amma miilli koo hojiin ala ta'e socho'uun dadhabee baattee manatti nagashite yeroo isheen manatti nagashitu yaa baadiyyaadha waan ta'eef haraboonni awwaara keessa fuqoquu bishaan guddaan mana keenya duubaan jira. Bishaan sana keessa deemu baaniiru. Saatichi naannoo saatii 8 akkasii ta'a mana keessan ta'anii baadiyyaa yeroo ta'u jechuudha. Hin deemasiifachuu waamanii achi immoo namni mana hin jiru. Achi isheen madaamitti dawwalte jaarsi cirraash bishaan daakuyyuu deemeera fagoorra bishaanichumarraan bahee fagoo bakki deeman jira. Achitti nyaachaa dhugaa maal jechaa oolu isaan. Jaarsi hin jiru isheen safaruma jirti. Isheetti bilbiltee waamtee niitiin dhuftee anuma ofii sodaatti isheenis. Yaa malala boota ani beektu isheen dhuftee naasuu kituu hancaalu dhalate naasuu gaggabdee achiin booda walitti dawwalanii obbolaan jaarsas jiru warri dubartootaas warri dhiirotaas jiru achi isaa walitti dadaawwalanii ufanii jechuu fide bayyesuus maa akkuma sanaa ogee buna 50 natti guutan garuu aan nagee bunni jeebar. Guys, buna dhugaa jidduutti immoo na irraanfachiisu. Achiin booddee walitti dadaawwalanii namni dhufe isaanoo silaa akkuma mana yaala waan hundumaa manaa qabu waraboonni waan akkasii jechuudha. Hundumtuu waan mana isaa jira waan akka qoricha baatee sukki jechaa dhufanii bakka haan dhufe hundumtuu numa gaggaba. Haanumti dhufe hundumtuu jechuudha. Achi ambulaansitti daawwalan ambulaansiin yeroo sana gaa emergency agamiyyoo ta'e mana yaala deemuu hin danda'amu karaa cufaadha bilbiltanii manatti dhufanii isin fuudhu. Achi bilbilanii ambulaansiin dhufte jaarsitis bilbila jaarsa akkamitti akkas ta'a ta'e bakka attaniiti ta'e bakka baay'ee tokko godhamteetti dafi kottu qaqqabe jette achiin booddee ambulaansitti bilbilanii ambulaansiinis yeroo mana dhuftu waan fiddee dhuftu qabdi qorichi jira waan mana keessatti yaalamuu danda'u yoo ta'e asumatti yaalanii intinaan gochuu danda'u hagasaa salphisanii mana yaalaatti geessuu danda'u. Yeroo dhufanii bakka amma dhukkubbinnatti dhaga'ame miilliin jiru inni duraan lafee fi addaatti ol qabatee jiru amma dhiigaan baxaxame waan humti isaa namaan galu jechuudha. Foon inni irraa gaticcitee galagali sun itti rarra'aa jira inni irraa bu'uun qabu. Achi warra ambulaansii dhufanii isaanis baay'ee rifatanii qoricha adoochu tokko naa kennanii kafunyaan xorsoo fawwayii isa naa kennanii ilaaluuf turanii qoricha wayitti naquuf turanii hin danda'amu.
isaanis baay'ee rifatanii isa booda ambulaansii keessa na galchanii madaamin keenya immoo nuti akka wal faana deemnu hin jaallattu. Sirma jechuun nuti akka wal faana deemnu irra suuqii deemnus giddiima malee wal bira keenya walii yeroo nyaannu ምናምን hin jaallatan araboonni. Achiin booddee intalli isheen goddenyaan koo sun isheen lafatti kuftee dhukkuba isa dhiigayyuu wayya inni nama dhukkuba inni taa'ame jedhee achi isheen faana deemu malee itti boosse maraatte achi wal faana ambulaansii keessa duubaan na galchanii kiisii keessa viidiyoon isaa jira. Isheen jirti isa booda nan deeme mana yaalaa deeme Sudaanonni bakka hundumatti yunuuf jedhu maaliif Afrikaatti lakkaa'amu Afrikaadha miti isaanis Sudaaninis Itoophiyaa jennaan isaan naqsa gaarii nuu qabu jechuudha. Mana yaalaatti waan argee dhufu yeroo baay'ee dookteerota Sudaanii ta'anii achiin booda chigeenyee emerjensii jedhame nan seene waaqa badii kan qabneetu dookteera Sudaanii sana natti qabe nama gaariidha waaqayyo umurii isaa dheeressu agarraa wajjiraate kun egaa bara 2012 jechuun har'a waggaa ja'a ol jechuudha. 2012 kun mudatee 2018 hangalee waggaa jaati jechuudha. Achiin booda achi keessa naan seene yaa dafanii waan ta'uu godhanii deebisee sabsabbii godhee isa lafatti gadi hangala'e kana deebisee sassaabee hin ho'ee jechuudha. Barruunsaa jalli kun barruunsaa jalli waraanameera duubaan immoo hin cite jechuudha. Citeerraa galagalee lafeen duwwaatti hafee ture. Achi kan hundumaatti sassaabee ol galagalchee hodhee qoricha gahaa ta'e waaqa badii kun qabne waaqa na salphisne waaqa biyya namaa keessatti milanarraan kunniitu namicha natti qabe. Achiin booda ho'ee bakka 19 kan ho'ame jechuudha. Shibootiin jala isaa wajjinii barruusa jala rukutameera bakka 19 hodhee achitti akka asii miti. Akka biyya keenyaa kana miti. Madaa yoo hodhame gonaadda ta'e waan meeqa fotofotamee hafu miti. Opereeshinii yoo ta'e waan namti hodhame kamuu hin tokkofama. Achiin booda erga gixxiin godhee hodhee qorichatti naanaqee maal jedhee booda hin tokkosee jechuudha. Akka gonaaddi sun mul'annetti tokkosee gixxiin godhee ashagee qoricha sunaa kennee nan gale. Manuma deebi'ee baadiyyaa kanatti galle. Achiin booda maalnaan jedhe dookteerri sun guyyaa 10 booda hodhaan kun hiikkachuu qabaa. Dirqama irraa hiikamuu qabaa. Xaragamuu yookaan immoo qulqullaa'uu qabaa naan jedhe. Ashidhe nan galee sana booda ittiin hin deemin lukti sun lafa tuquun qabu amma ho'aan sun see keessaa bootti lukti sun lafa tuquu hin qabu naan jedhe. Ashidhe nan galee mana abbaa ofii mana haadha ofii miti. Akkamitti lafa tuquu dhiisa. Waa meeqatu jira. Isa booda gaafa sana nan galee amma kana citee dhukkubbiin natti hin dhagahamne maal hin jenne seeraan qorichitti nameera seeraan hodhameera akkan gottoonfanni tokkofameera dhiisaa bakka hin kibikkaa benni naa godhe kana dhiyeessinittiin immoo achiin booda mana nan galee guyyaa 2 hojiin hojjenne dhugaama isaa dubbanne guyyaa 2 hojiin hojjenne guyyaa 2 booda garuu keessummaanis mana sanatti hin baay'ata. Waan mana sana keessa guutuu kan beeku anadha. Sarraateenyonni kan duuba malee arabni takka isinirra buufatte taanaan ishuma hojii isheerra jirtu sana beekti malee kan biraa wajjiniin walitti hin dhufan. Keessumaa ammoo niitiin ani bira ture jechuudha. Bakka sekendiin of duraan dhabuu hin barbaaddu. Yoo raaftee dhalatti sekendiif jechuudha. Bilbillis kan bilbilaman korreetti waamichis tizaaziinis guddaafis xiqqaafis nyaanis waanumti kamuu bakka. Waanumti kamuu jechuudha. Yoo kan hin taane wal lolla hin barbaaddu. Achiin booda guyyaa 2 nan bulee guyyaa 2 boodatti ka'uu barbaade. Mana namaati waan ta'eef itti ka'uu barbaade. Isheen goddenyaan koo sin dookterri gaafa madaa sana wadhu gaafa guyyaa 10 dirqama kun keessaa ba'uu qabaa. Keessaan ba'uu taanaani isi miidhaa. Akkasuma keellee miidhamaa ittiin illee lafan ejjitiini naan jedheera.
Gaafa guyyaa 10 dirqama shiboon kun bakki 19 hodhame kun keessaa luqqa'ee qorichaan xaragamee miicamuu qabaa jedhee ture. Ammasitti garuu shagamee mataa. Ani garuu achi deebi'ee guyyaa 2 booda guddeenyaadha kan jennus. Madaamin namni kamuu namnumtuu nama biraadha. Guyyaa 2 booda jechuudha. Achiin booddee guyyaan 10 isin ga'e. Isa booda dhukkubuu jalqabe. Ogummaa dookterichi sirrii jedhee shiboon sun keessaa naxasaxasuu jalqabe. Mana yaalaa sana immoo deebitanii achitti yaalamuu hin dandeessanii emerjensii bichaa. Maaliif yeroo sana namni dhukkubsataa akkasumallee baadiyyaa keessatti waan meeqa nama mudachuu danda'a. Kanaaf mana yaalaa sana noormaalii deemtanii yaalamuu hin dandeessanii. Balaa akkasii yoo ta'e malee jechuudha. Bakka biraa yoo ta'e malee. Achiin booddee isaan amma jechiin gallee manattuu jijjiiramteetti ganaa gara magaalaatti na deebistiire. Guyyaan 10 sun isin darbe. Ashuraansii isin qabu. Ashuraansiin ana bichaa miti garuu guutummaa mana sana keessaatu hin qabu. Mana keessa nu saraati nonni lama yeroo sanatti anaaf goddanyaa isheen jedhu sana bangaalonni simmoo hin jiru. Sun ana bichaa waan hin taaneef hin komadhu garuu ashuraansiin sun otoo qabaadhee na fayyada ture. Achiin booda bakka guyyaan 10 darbinaan madaan amma kana citee hodhame. Bakka amma kana hodhame guyyaa tokko amma gaafa 10 homaa tokko nan goone. Homaa nan goone na dhukkubni halkan ciiseen bulaa. Garuu guyyaa 10 darbinaan bakka halkan boqonnaan qabu guyyaa boqonnaan qabu shiboon sun akka inni jalasaas inni duubaanis akka biddaan guba bakka guyyaan sana darbe. Isuma baadheeyyuu taa'u nan hojjedha. Amma laxxaarteetti waan ta'eef jechuudha. Anamaa gochuu hin dandeenye yaa namni jaallatee miti. Kan keessattuu mana namaa jiraachaa rakkoo amma kanaaf irraan qabu ni jaallatee miti. Otoo ergaa deemnuuti jechuudha. Achiin booda keessummaa jaallatti. Nama sammuu sana akka nama sammuu nagaa nama yaaddu miti niitiin suni nyaata nan hojjedha. Miila tokkoon akka socho'u hin qabu humnaan lafa ijjichiisa. Achi sanuma sanaan shiboon sun hagam taa'ee yoo jettan miila koo keessa kan guyyaa 10 jedhame torbee 3 taa'e. Torbee 3 taa'e. Torbee 3 keessatti gaafa guyyaa 7 jaarsatti hin boo'e. Jaarsatti boo'ennaan jaarsi na fuudhee na fide gara magaalaatti jechuudha. Gara mana isaanii normaalitti na fide. Mana yaalaa yeroo deemnu ashuraansiin hin jiru. Jaarsiin baqee nokkatee duubatti deebi'ee hin gaafatama waan ta'eef shufeera faana seenee lukaan hin deemu ittinaatiin jechuudha. Kan hin deemu wiilchariidhaani. Wiilcharii sanaan immoo shufeera sanadha kan mana yaalaa sana keessa seeffachaa na deemsisu. Achiin booddee ilaalanii baay'ee rifatanii bakka amma akka hin taane ta'e ishigin irraa ni qabnee aga kana taa'e kuni waan salphaatiin isin argamu. Guyyaan sana darbe inni kan biraan immoo akkamittiin waggaa amma kana teessee ashuraansii malee teessaa jedha.